kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoodhaa akkam jirtan? Qophii guyyaa har'aan tanaatiif qabnu tana oduu gaddaa qabannee dhihaanne. Oduun gaddaa tun hawaasa Oromoo biyya Kanaadaatii fi guutuu biyya alaa keessatti Oromoota mata durummaadhaan beekaman keessaa tokko kan tura. Obbo Ahmad Muusaa Haaji Alii Boruu yookiin Obbo Araarsoo Boruu jedhamuudhaan kan beekamaa turan. Guyyaa kaleessaa ammajii bultii 15 bara 2015 addunyaa tanarraa du'aan galan. Obbo Ahmad Muusaa Haaji Alii Boruu takkaafuu Araarsoo abbaasaa Obbo Muusaa Haaji Alii Boruutirraa fi akkasumatti haadhasaa aadde Haloo Aadamirraa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti bara 1952tti dhalatan. Obbo Araarsoo abbaa ilmaan afurii yoo turan yeroo gabaabaaf ifa dhukkubsatan booda mana isaa keessatti bakka ilmaan isaatii fi aaliin isaatiin marfamanitti akiraman. Obbo Araarsoo Boruu dardarummaa isaarraa eegalee jiruu isaa guutuu nama qabsoo bilisummaa Oromootiif qooda daangaa hin qabne laachaa turan yoo ta'u, hamma lubbuun isaa dabartutti tokkummaa ilmaan Oromootii fi tokkumsuu yookiin cimsuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif nama qooda hammana hin jedhamne laachaa ture. Baay'ee irratti ilmaan isaatii fi aaliin isaa hundinuu jabinaa fi sabri rabbi isin haa kennu isiniin jechaadha. Ilmaan Oromoo kan isa beeynuu fi kan hin beeyne hundinuu utubaa hawaasaa tokkicha dhabne kana jabinaas walumaan nu haa kennu isiniin jenna. Awwaalchi isaa ammajii bultii 16 bara 2015 masgiida Madiinaadhaa kan magaalaa Torontoo Doolaandii fi Daanfur jiru irratti ifa irras salaatame booda qabrii islaamaa ta Richmond Hill jirtutti ta'a. Ilmaan Oromoodhaa hundi keenyaahu Obbo Araarsoo nama akkam akka ture seenaa isaa bal'inaan qophii itti aantutti isinii dhiheessina.